Sirri jirtu hordoftoota chaanaalii maatii Astaayituu Kunneenuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya sana geessichaa har'a Googiliin warreen Gmailii yookiin iimeelii Google akkaawuntii banatee qabuuf seera haaraa addaa ta'e tokko baasee jira. Seerri kun maal kan jiruu fi miidhaa fi bu'aan inni qabu maal kan jiru waliin ilaallaa kallattumaanii. Egaa warreen Google akkaawuntii banatanii iimeeliidhaan yuutuubiis ta'e sooshaal miidiyaa garaagaraa fayyadamtan Google poolisiin waan jiru tokko waan haaraa bee jira. Waan san yoo hin guunne ni cufa. Isinirra cufuudhaan yuutuuba keessanis ta'e tiiktook, feesbuukaas ta'e sooshaal miidiyaa qabdan hundaa'uu miidhaa guddaa isinirra kan finneef waan godhuu qabdanii fi maal yoo goone jalaa baraaramna waan jiruun qabadhee dhiyaadhee jira. Kallattumaan hordofaa gara viidiyoo seenuun dura warri Astaayituu subscribe godhuun channel keenya baaree kan taatan subscribe godhuun akka yeroo hunda viidiyoon keenya isin bira ga'uuf all notification irra godhadhaa. Kallattumaaniin gara viidiyootti isin seenaa. Garuu gara viidiyootti seenuun dura yeroo baay'ee yeroo nuti viidiyoo gadhiifnu like nuun gootanii like nu godhuun hedduu bu'aa qaba. Like takka godhuun waan nama rakkisuu miti. Egaa inactive gara viidiyootti seenaa. Inactive Google account policy waan jettu jira. Inactive Google account policy kun warreen hin barbaachifne waan armaan gadii kana yoo hin goone Googleedhaaf hin barbaachisu waan ta'eef Googleen iimeelii keessa remove godha waggaa 2 keessatti. Saniifuu wantoota armaan gadii kana dirqama guutuun hedduu isin barbaachisa. Kan erga guuttaniin boodatti inuma hin cufamu. Yoo niif kanan goone immoo guutuutti isin jalaa waan baduuf waan kana seeraan godhuun dirqama ta'a. Saniifuu maal kan jiru takka takkaan waliin ilaallaa jechuudha. Maal goonaa jalqaba irratti reading and or sending an email jaa Gmailii yookiin Google account qabdan or emailiidhaan ragaa yookiin waan garaagaraa ergus ta'e fudhachuun akkasumas wantoota adda addaa fayyadamuun yoo goone waggaa 2 keessatti ni cufa isin irratti. Inni lammaffaan using Google Drive jaa iimeelii yookiin Gmailii banattanii qabdan san Google Drive waan jiruuf fayyadamuudhaan daataalee irra rukaachuu ni dandeessanii dirqamaasi. Waggaa 2 keessatti Google Drive fayyadamuudhaan ragaa adda addaa hanga GB 10 or 15tti ni hayyama. Maal Google Drive maal yoo jettan waan akkanaa jechuudha. Google Drive jechuun akkuma USB or online irra daataalee garaagaraa hanga GB 15 store godhachuu dandeessan. Iimeeluma keessaniin Google Drive kana fayyadamtanii haruma salphaa ta'een ragaa ol kaa'achuu dandeessan. Akkamitti akka upload godhan karaa salphaa ta'een viidiyoo bareedaan isin hojjedha. Google Drive kanatti iimeelii yoo hin qabaanne isiniin banu. Saniifuu iimeelii keessan kan banatanii qabdan san Google Drive kana fayyadamuudhaan ragaa adda addaa asirra kaa'achuudhaan asirra banachuun iddoo barbaadanitti haruma salphaa ta'een online irraa hanga GB 15tti isinii fayyama. Asitti yoo mul'achaa jiraate hanga GB 15tti isinii fayyama waan ta'eef fayyadamuu dandeessanii. Gama kanarratti GB 15 ifeechi gadi jechuudha. Google Drive takka irratti GB 15 hayyama. Akkasumatti imeejii, audio, viidiyoo garaagaraa asirra kaa'achuudhaan fayyadamuu dandeessanii. Inni biraa wanni inactive Google account yookiin maali watching a YouTube video. Amma fakkeenyaaf koompitara irrattis ta'e bilbila irratti Gmailiidhaan yoo seentan malee viidiyoo namaa like, share, subscribe godhuu dandeessan YouTube chaanaalee namaatis. Akkasumatti viidiyoo komentii barreessuun hin danda'amu. Saniifuu viidiyoo daawwachuu, viidiyoo yuutuubaa daawwachuu maaliin Google account yookiin iimeelii banattanii qabdan saniin seentanii viidiyoo yuutuubaa daawwachuus ta'e like, share godhuu or subscribe godhuu yeroodha yerootti check godhuun dirqama waggaa 2 keessatti. Yoo kanan goone isinirra cufamaa jechuudha. Inni biraa sharing photo jaa footoolee garaagaraa share godhuudhaan maaliif fayyadamte iimeelii kana fayyadamte akkumaan amma isinitti himetti amma asirratti an daataa kana baqaadheetiin jira. Online irra meegaabaaytii 76.5 qaba hanga GB 15 fayyadamuu danda'a jechuudha. Amma suuraa muciyyoo tanaa or suuraa biibii teenyaa tanaa asirratti haadheetiin jira. Haruma salphaa ta'een iimeelii kana qabaannaan bakka fedhe deemee banachuu danda'a jechuudha. Share godhuuniin hedduu barbaachisaa. Akkasumatti
Daawunloodiing aan aappii jaa appilikeeshinoota garaagaraa akkuma beekamutti yoonii fi Google akkaawuntii yookiin iimeeliin qabaanne pileestooriin bilbilaatis ta'e maayikiroosooftiin koompitaraa appilikeeshinoota garaagaraa buusuu danda'u. Iimeelii kanaan saayiniin jettanii iimeelii fayyadamuudhaan appilikeeshinoota garaagaraa buufachuun dirqamaa ta'a. Yoo kanan goone waggaa 2 keessatti isin irra cufuu danda'a jechuudha Google Communitiin. Inni itti aanu immoo using Google search iimeelii sanii fayyadamtanii Google irra galuudhaan yeroo garaagaraatti waan adda addaa search godhuudhaan fayyadamuu jechuudha. Amma gaafiis ta'e yaada waan barnootaaf waan garaagaraatiif waan barbaachisu hundaa'u seentee search godhuudhaan dubbisuu jechuudha. Using sign in with Google to sign in. Google wajji sign in jedhe gootee sardi barsanii paartii aappii sarviisoota garaagaraa argachuun hedduu barbaachisa. Yoo kanan goone maali? If you have more than one Google account set up on your device, you will want to make sure each account is used within 2 years period. Waggaa 2 keessatti wantoota kana yoo goone ni cufamaa jechuudha. Googlein keessan Google accountiin keessan emailiin keessan saniifuu yeroonii fi emailiin keessan cufamu maaltu isin jalaa badaa? YouTube chaanaaliin isin banattanii ni jirtan, akkasumatti Facebook as ta'e social media garaagaraa kan isin qabdaniin isin jalaa bada. Garuu san godhuun duratti wantoota kanneen amma hanga listiilee sirra jiran kanneen amma isin hime kana guutuudhaan akka isin jalaan cufamne godhuu hedduu barbaachisaadha. December 1 2023 irraa eegaleeti. Maaltu jira? What happen when your Google account is inactive? Yeroonii fi Google accountiin keessan inactive ta'e isinirra cufamuu deemu san osoo isinirratti hin cufin Google Community maal godhaa? Waan lama isin beeksisa. Wantoonni lameen isin beeksisu. Sending an email notification to your Google account jaa. Yoonii fi wantoota kanan guunne isinitti erga notificationii cufuufin deemaa. Google accountiin keessan waan kana hin guunne waan ta'eef cufuufin deemaa isinin jeeti isinitti erga. Akkasumatti yeroo garaagaraatti notificationii emailii keessanii check godhuun maaltu nu seenii maali Google accounting maal irra jira kan jiru hedduu check godhuun hedduu barbaachisa. Akkasumatti sending notification to your recovery email if an exist. Recovery email jechuun emailii keessaniif recovery email jee waan gaafatutu jira. Yoon if recovery emailii yoo qabaattan sanuu if any exist jira emailii recovery emailii biraatiif ta'u yoo qabaattan emailii sanirratti illee notificationiin isiniif ergama. Maal qayyuu waan asii olii kana waan hin guunneef wantoota kana waan hin guunneef Google accountiin keessan cufamuuf deemaa kan jiru notificationiin isiniif seenaa jechuudha. Kana har'aaf egaa wantoota kana guuttadhaa viidiyoo namaa like share godhuun hedduu barbaachisa. Akkasumattis ragaalee garaagaraa sendii fi receive godhuun barbaachisa. Google Drive fayyadamuun appilikeeshinoota garaagaraa emailii keessaniin buufachuun hedduu bareedaa isin fayyada. Emailii keessan baraaraan jaa. Egaa har'aaf viidiyoon keenya kanuma hanga yeroo itti aanu walitti deebinutti nagayaan tura. Yeroo gaariin isiniin jaa. Egaa viidiyoon keenya yeroo isin bira ga'urraa subscribe warreen godhin subscribe laayikiin hedduu nu barbaachisa. Laayikiin bu'aa guddaa nu qaba. Laayikiin akka viidiyoon keenya nama hedduu bira ga'uuf nu fayyada. Laayik nu godhaa. Nu jajjabeessaa wajjin jirraa. Gaafii fi yaada qabdaniif welcome. Yeroo barbaaddan